السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaaf jaallatamtoota yuutuubii Dr. Abdusseed kabajaaf jaalalli isin naaf qabdanu bakka jirtan nutti naa qaqqabu isiniin jedha. kabajaaf jaalalli isin naaf qabdanu bakka jirtan nutti naa qaqqabu malee bakka hin jirutti naa qaqqabu. Nagaan keessanii baga nagaan dhuftan amin jedha harka keessan ol qaba isti ijaachuun wada laay kaffaa dirgu Amin jedha harka keessan ol qabaati waan jabaa wayni isinitti meekee kara oduu ajaa'ibaatti isiniif darba wallahi waan dhugaa tokko isinitti muufan maal jechuudha kan jedhu koomentii jalatti yoo dandeessan hin hiiktanii Abiy Ahmad manaamaan naa dhufe warabbal kaaba ajaa'iba bar dhuguma si namichi kun bakka haddii kana dhufe haddii kana boohee Oromootti dhiifama gaafachuu barbaade kan jechee dhoo innatti dhagaame bar manaamaan natti dhufe Abdussee yoo maaluyyuu ta'e yoo hammamna jibbitan an Oromoodha. Maalo Oromoon yoo hammam ilma isaa jibbe kuteen gatu gorfatee sirreeffata minaamin jechi jedhu wayi kunoo kanatti ta'a isani ta'a naan akkana jedhe mataa buusee haasa'u laaleetan. Maal sii gochuu qabna ree waggaa meeqa fayyaa dhiisi jennee gaafa sitti himnu nu dhagahuu diddee jechuudha. Wallaahi ofii miti kun manaamaan amma rafitiira turu taa'ee natti hima waan ta'e wayi beeytu. Oromoon kun otuu dhiifama naaf godhee waanuma amma nuti yaadnu kana tarii bakka warri soddaa kun dhukkee irraa kaafnanas deebi'uu barbaade jechuudha wayii yaadaan ture. Innis jechuma kana wayii manaamaan dhufe boohee nanti ni jedhaa ture. Maal yaadeeti namichi kun? Moo isa nuti abiyyi tarii naaf xeenyaa as qayyamee jira as deebi'uuf jennu sanatu faallaadha manaamni faallaadha as jedhanu faallaadha moo dhuguma Abiy Ahmad boohee Oromootas deebi'ee dhiifama gaafate hayyoota Oromootii walii galuu barbaade akkasitti. Boohaa jira jechuudha yaade koomentii jalatti akkasin naaf keessan barbaade. Ittaasuudhaan Abiy Ahmad maal gochuuf Dubaay dhaqee Dubaayin an Suudii Arabiyaa dhaqee seen gammadaa ture iyyuu bar maaliif hidhamtoota warra Suudi Arabiyaa kanatti mootummaa Suudiitii walii galee tarii hidhamtoota kana hiiksisuuf ilaata jechuudha yaadaa ture. Inni waan Dubaay dhaqeef inni tarii lola lammaffaa jalqabuufi kan jedhu namni baay'een shakkii keessa jira. Abiy lola kana booda akkan jalqabne dhibbaa anatu isinitti himu. Abiy lola yoo maraate kana booda Tigraay wajjin isa ta'u woboo wajjin walitti hin ka'u. Warri leenjii nama miiliyoona tokkoof 500,000 ol leenjisuu qabna jedhaa jiran warra zamana kaasee warra naannoo Amaaraa faannoo jara waan ta'eef Abiy jaallatee jibbee akkuma an abjuudhaan argee as deebi'ee Oromoo dhiifama gaafatee woboon akka jabeeffamu keessaanillee hojjetee Oromoon walitti dhufuudhaan warra hidhamanis hiikee waan Abiy yaaduun isinitti himaan. Abiy waan inni yaadaa jiru yoo Oromoon dhagaheef yoo Oromoon ishii jedheef yaadni inni qabu kana wobootti fikkichi jedhaan jiru abdiin qabu waan ta'eedhaaf yeroo akkanaa nuti immoo deem jennee ifachuu dhiifne waa tokko goonaaf Abiyyeef nutis yeroo kana ofitti qabnee itti fayyadamnee waan inni jedhu hunda silas aangoorra taa'ee dhiisee wanti inni buusaa hin jiru. Angorra bos namni bira achirra bos Itoophiyaan dhuma yookiin biyyattiin dhuma wanti isin jijjiirama hedduun jiru ammaaf. Yoo Abiy Ahmad callisee warra soddaa kanarraa dhukkee nuu kaasu warra Iskandar Naggaa kana bookkisu kanarraa dhukkee nuu kaasee callisnee itti fayyadamuu qabna. Siyaasa beekuu qabna. Siyaasa beekne Abiyyiin kanatti fayyadamnee waan jarri nafxeenyaa waggaa 3 kana isatti fayyadamtee Itoophiyaa keessatti deebisuu barbaadaa turte hunda balleessinee sana booda Abiyyiinis karaarraa dabsinaa. Nama itti hirkatu hin qabu siluma gaafa Oromoo ganuu warra soddaatti galee warri soddaadha wal ijaartee isarraa dhukkee kaasaa jirti. Tigraayitti jechuutti Tigraayinis akkasitti inni kasaaree jira. Inni qabu yoo siyaasa ta'e dhuguma wanti inni kana hunda godhaa ture wanti inni kana harii Amaaraaf Tigraayin walitti dhukkee goosisaa ture asuutumaan siyaasa fayyadamee Oromootti deebi'a taanaan Oromoof waan guddaa dalageera jenna. Waan guddaa dalageera jechuun hamma waggaa 3 kanaatti tun taane waggaa tokkotti kana keessa Amaaraaf Tigraay walitti dhukkee godhee waan jarri barbaadu hunda naannoo Amaaraa waggaa 40 duubatti deebisuunsaa Itoophiyaa keessatti Oromoon hanga yoona namni jalaa du'uu danda'a. Kara biraatiin kara ikoonomiitiin kara qabeenyaatiin baay'ee wanti inni qonnarraa daangeffamee haddii kana miidhaan irra ga'e hin jiru Oromoon. Miidhaan irra ga'e jechuun kara ikoonomiitiin kan lubbuu namaatiin dhuguma miidhaan irra ga'ee jira miidhamee jira. Abiy Ahmad maal yaadeeti warra kaan haddii kana lolatti labsee hunda sii walitti buuse duqeet godhee amma immoo as deebi'ee hayyoota Oromoo hiikee
as deebi'ee hayyoota Oromoo kanaa wajjiniin mari'achuu barbaade. Abiyyi kun dhuguma an manaamni koo yeroo baay'ee dhugaadha. Abiyyi Ahmad qalbii isaa keessa waan inni yaadaaru natti mul'ateef manaamman arge isinitti meen. Wallahi warabbal kaaba mee isin manaamni kan gookun Abiyyi Ahmad dhufee ala akkuma kana achumaan natti marate. Bataa gadda wayii keessa jira Abduu Sheekiyyaa. Dhugaan isiniin jedha ayyoo maaluu ta'e baay'een namaadha Oromummaa illee narraa mulqee maal jedhaa ture garuu Oromoo qulqulluudha. Waa'ee akkasii kanaanis utuu hin taane waan bakka jira miti haasaan inni haasaa jiru waan baay'een tinii nama jedhu wayiiti. Kan Abiyyi Ahmadiif kan woboo intinii jennaa asumatti immoo amma soba warra nama tokko tokkootii fi warra soba PP kaadiroota xoxobbeereef jalqabdu. Jaalmarroon jaalmoohii ajjeesee jira minaamin jechee dhooyaasaa tursan jaalmoohiin kaartaa dubbisaa jira akka warra lola Tigraay sanatti. Kaartaa akkamitti Finfinnee qabanna akkamitti magaalaa Oromiyaa hunda kana dhuunfanna kan jedhu jaalmoohiin Finfinnee dhuunfachuudhaaf kaartaa dubbisuu jira jaalmarroo wajjin ximrat gochuudhaan. Jarri wal gorsan malee diinummaa wal haddii kana wal ajjeesuu wal barbaadan hin qabu jaalmarroo waan jaalmoohii ajjeesuuf hin qabu. Kanas oduu sobaatiin warri dheengatte jaalmoohii jaalmarroon ajjeesee jira maal godhee jira diqilishii ta'ee jira jedhaatan jaalmoohiinis jaalmarroonis akka lubbuutti wal jaalatu ajajaadha hundi jaraayyuu. Kanaafuyyuu soba akkasii kanallee asiifachii fuuchuu burjaaja'uu waan adda addaa kana dhiisaati waan godhamuu qaburraa dubbadha. Ittaan suudhaan Angaasaa Ibraahim illee eegdonni irraa fuudhamee jira jedhaa jiru. Isaafis diwaayii godhaa bareechaati. Angaasaa Ibraahim kan dheengadda Jawaar Mahammad maneedhaa keessatti ilma qaalichaa ilma maalii naaloo jedhee arrabsaa ture sun har'a isarraayyuu eegdota fuutee jirti jechuudha warri akka Shimallis Abdiisaa ajabaatti dhugaa kaleessa dubbadheen ture waa'ee Shimallis Abdiisaa kan Shimallis Abdiisaa jibichichi hanga ta'e sabboonummaa qaba gabbaasee dubbachuuf illee dhiibbaan gaaraa irratti godhamu malee Shimallis jibichi keenya kun akka tokko hidhee dubbadheen ture. Ittaan suudhaan lammaffaa irratti waa'ee artiistii Shukurii Jamaali komii namni baay'een nuti kana sirraan eegne sirba jaalalaatii miti kan nu barbaachisu yeroo kanatti yookiin Oromiyaadhaaf sirbuudha yookiin waan akkana rakkoo Oromoo kana sirbaan akka jara galaanaa gaaromsa akka keekiyyaa badhaadhaatti nuuf eetuu si eegno sirba jaalalaatiin nu dhufuun kan kee baay'ee tokko nutti hin tolle garuu sagaleen kee baay'ee bareeda kiliippiin achirratti hojjetames bareeda kan jedhaa jirtan yeroo anillee yaadni kan koo otuu akka Taaddalaa Gammachuutti Oromiyaa diigamuudhaaf yeroo kana irratti walii galamaa jirtuuf sirbame natti tola garuu sirbi inni baase kunis sirba baay'ee bareedduudha homaan jedhu kunis waan qeeqa gahu yookiin qeeqamuu miti jechuudha. Kanaafuyyuu galatamtootaa fi galatamtoota ilmaan Oromoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan akka isin laayikii 1250 galchitan abdiin qaba. Doktorri keessan isin jaallata jaalalliniif kabajinaan isiniif qabu bakka jirutti isin akka qabu laayik sabiskiraayib.